Kan faayidaa waloof michummaa cimsachuuf waliigaluu isaanii beeksisanii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud faayidaa waloo biyyoota lamaaniif michummaa cimsachuu akka qaban kutannoo qabaachuu ibsaniiru. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa har'a Piraayim Ministeerri Itoophiyaa har'a Somaaliyaa dhaquu isaa irratti walumaan daawwannu ta'a kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa waan achi keessatti ta'ee fi waan achi keessatti gartee muudate walumaan asiin kan ilaalu ta'a asumaan hordofaa isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaa har'a Dr. Abiy Ahmed Somaaliyaa keessa dhaqee bifa adda ta'een kabajamaatiin oolee garuu gama tokkoon hiriirri irratti bahamaa oolee mee walumaan kan daawwannu ta'a gara oduu kiyyaatti isin dabarsaa asumaan hordofaa isiniin jaa. Beeksisa muummee ministeera Abiy Ahmed daawwannaa hojiif har'aa yeroo Moqodishootti imaluun pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed waliin mari'atanitti. Daawwannaan muummee ministeera Abiy kun qaama marii hariiroo biyyoota lamaan gidduu jiru gara duraan turetti deebisuuf ji'oota muraasa durarraa kaasee gaggeeffamaa jiru ta'uu ibsi biyyoonni lamaan waloon baasan ni agarsiisa. Hooggantoonni lamaan mariin teeknikaa Ankaaraa akkaataa labsii Ankaaraatiin waliigalameen jalqabamuunsaa jajjabeessaa ta'uu himanii mariin wal ijaaruu fi caalaa waltumsuuf gargaaru barbaachisaa ta'uu cimsanii himaniiru. Kana malees ibsa waloo baasaniin nageenya cimsuu fi naannicha keessatti tasgabbiin akka jiraatu gochuuf waliigaltee humna raayyaa Somaaliyaa fi humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gidduutti irra gahanis tarkaanfii gaarii akka ta'etti simataniiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed har'a daawwannaaf Moqodishoo yeroo galanitti simachuuf Moqodishoo keessatti qophiin guddaan taasifamaa turuu fi manneen barnootaa fi waajjiraalee mootummaallee cufaa akka turan maddeen BBC'tti himaniiru. Daandiiwwan magaalaa Moqodishoo keessaa hedduun cufamanii sochiin konkolaataa hedduun akka hin jirre kan himan maddeen BBC afaan Somaalee humni nageenyaa lakkoofsan guddaa ta'es magaalaa Moqodishoo keessa bobbaafamuu himaniiru. Biilboordii fi iskiriiniin magaalaa Moqodishoo keessaa hundi suuraa muummee ministeera Abiy Ahmed agarsiisuun baga nagaan gara Moqodishoo dhuftan ergaa jedhu dabarsaa jiru. Muummee ministeera Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa isaanii gubbaatti ammoo simannaa taasifameef kana galateeffachuun dhimmoota irratti mari'atan tarreessan. Pirezidaant Hassan Sheikh Mohammed simannaa nuuf taasiftaniif isin galateeffadha. Mariin keenya dhimmoota akka nagaa, dinagdee fi hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa waliin hojjechuu dandeenyu irratti kan xiyyeeffatedha jedhan. Dabaluunis guddina waloo keenyaaf humna guddaa itti fayyadamuu dandeenyu qabna. Kophaa guddachuu hin dandeenyu jechuun walta'iinsa qaxanichaa uumuun akka barbaachisuu fi Somaaliyaa waliin hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsan muummee ministeera Abiy Ahmed. Daawwannaan muummee ministeera Abiy Somaaliyaatti taasisan hariiroon biyyoota lamaanii wal gaarreeffannaa keessaa bahee boqonnaa haaraa eegaluu ministeera odeeffannoo fi aadaa Somaaliyaa kan ta'an Daawud Haawis BBC afaan Somaaliitti himan. Ra'iisul Wasaaraha Itoophiyaa Abiy Ahmed Ali iyo wafdi hogaaminayo ayaa sidaad wada ogtihiin soo gaaray magaalada Muqdisho. Muummeen ministeera Itoophiyaa jila isaanii waliin har'a ganama magaalaa Moqodishoo seenaniiru. Muummeen ministeera Abiy Ahmed daawwannaa hojiif Moqodishootti kan argamu buufata xiyyaaraa idil addunyaa Adan Abdullee yoo gahan pirezidaant Hassan Sheikh Mahmudtu simannaa godheef gaggeessitoonni lamaanuu sa'aatii dheeraa fudhatanii mari'atan. Kaayyoon marichaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuu irratti kan xiyyeeffatedha. Kun kan dhufe walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Somaaliyaa iddootti akka deebi'uuf mariin hedduu erga godhame booda. Muddamni waggaa tokko oliif ture mariin furamee boqonnaan haaraan jalqabamee jira. Walitti dhufeenyi haaraan kun biyyoota lamaaniifuu faayidaa kan qabudha. Kuni gama dinagdeef dippiloomasii dabalateeti. Ji'a Majjii darbe keessa pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed yeroo Finfinnee daawwatanitti simannaan guddaan taasifameefii ture. Har'a immoo muummee ministeera Abiy Ahmed dabaree isaanii Moqodishoo deemuun pirezidaantii Hassan Sheikh Mohammed waliin marii sa'aatii dheeraa fudhate taasisuutu himame. Dhimmoota ijoo marii isaanii keessaa dhimmi nageenya Somaaliyaa fi naannichaa tokko ta'uu himu qondaalli mootummaa Somaaliyaa Daawud Haawis. ciidamada Ethiopia qayb uga noqonayaan howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya ka bilowday 1 bishii January ee sanadkan. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan ji'a Majjii irraa jalqabanii waliigalteen isaan irra ga'an jira. Inni ijoon dhimma nageenyaati. Loltootni Itoophiyaa humna nagaa kabachiisaa AMISOM keessatti hammatamanii turan humna nagaa kabachiisaa haaraa EUSOM keessattis akka hammataman ni taasifamu. Akkasumas gaggeessitootni lamaan dhimma qaxanaa naannoo kan ta'e waa'ee Al-Shabaab irrattis mari'ataniiru. Waliigaltee Ankaaraa booda wal dhabdeen biyyoota lamaan gidduu jiru furamee jira. Miirri waltumsuu uumamee jira. Torban darbe Ankaaraatti mariin teeknikaa jalqabamee ture. Mariin kun kan jalqabaati. Yeroo itti aanutti mariiwwan jiraachuu malu. Itoophiyaan Somaalilaandii waliin dhimma ulaa galaana irratti waliigaltee mallatteessuu hordofee Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti muddamni cimaan dhalatee ture.
Jaarsummaa Turkiitiin erga waliigaltee irra ga'anii yeroo jalqabaaf muummee ministeera Abiy gara Moqaadishoo deemuun pirezidaantii biyyattii Hassan Sheekh Mohammad waliin mari'atan. Muummee ministeera Abiy yeroo Moqaadishoo daawwatan kanatti pirezidaantii biyyattii Hassan Sheekh Mohammad waliin ta'uun masaraa pirezidaantii Somaaliyaa haaraa ijaarame ni eebbisu jedhamee eegama. Torbanuma kana keessa ajajaan waliigalaa humna waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi ajajaan waliigalaa humna waraana Somaaliyaa Meejar Jeneraal Odaawaa Yusuuf Raagee waraanni Itoophiyaa ergama nagaa kabachiisaa haaraa gamtaa Afrikaa keessaa akka qooda fudhatu waliigalanii ture. Ministeerri muummee Abiy Ahmad gara Somaaliyaa wayita imalan buufata xiyyaaraa Dan Abdullee gahuu isaanii dura buufatichatti haleellaan moortarii gaggeeffamuun gabaafameera. Reuters akka gabaasetti magaalaa Moqdishoo keessa eegumsi cimaan jiraatullee yoo xiqqaate moortariin tokko buufata xiyyaarichaa haleeluu ibse. Wayita haleellaan moortarii gaggeeffamu pirezidaanti Sheekh Hassan Mahmud kutaa VIP buufata xiyyaaraa san keessa turan jedhameera. Haleellaa kanaan miidhaan qaqqabeef jira. Lammiileen Itoophiyaa hedduun hojii barbaaduuf ba'anii Miyaanmaar keessatti guramanii hojii gowwoomsaa intarneetiin yookiin skaamiing hojjetaa turan daangaa Taayilaanditti danqamanii mootummaan Itoophiyaa akka isaaniif qaqqabuuf gaafataa jiru. Namoonni haala kanaan karaa Taayilaand darbanii Miyaanmaar seenuun hojii hanna karaa intarneetii raawwatamu irratti hirmaatan hedduun isaanii kanneen barnootaan sadarkaa guddaa ga'anidha. Lammiin Itoophiyaa bakka itti danqamee jirurraa dubbisne barnoota digirii sadaffaa PhD osoo baratuu garas imalee akkamiin akka gowwoomfamee achi geeffame Darajjee Gonfaatti himeera. Ani barnoota PhD Israa'el keessa waraanatu ture. Barnoota koo gara Israa'el deemeen ture. Achi waraanni waan tureef akkuma quba qabdu Hamaasii fi Israa'el lollaan achi gara biyyaatti nu deebisanii otoo riisarchii hojjechaa jiruuti gara kanatti gowwoomfamee kana dhufe. Achi booddee gaafa Baankookiin qubannu konkolaachisaa fi nama hidhate tokko kan nu fuudhee gara hojichaatti nu geesse. Jalqaba Taayilaandiin qubattu hoteelli isiniif qabameera. Achi turtu yeroo muraasaa fi yoo isin hin mijanne hojichillee kan isin dhibu achi geessanii hojichi isin hin mijanne deebi'uu dandeessu. Viizaan keessan vaalidiidha ji'a tokkoo fi hoteelli isin qabameera torban lamaa fi hojichi kan hin mijanne ta'e yoo ta'e mindaansaas kaffalawwan hundumti yoo isin hin mijanne ta'e biyyatti deebitu jedhameeti kan dhufne garuu kaambii erga seenne bilbilli keenya paaspoortiin keenya ni taa'aa eegumsi cimaadha sakatta'iinsa cimaatu jira dubbachuuf rakkisa maanuwaalii qopheeffatanii qabu kan ittiin hatan afaan ingiliffaatiin kan qophaa'e afaan chaayiniffaan qopheessu garuu nuti ofii keenya afaan ingiliziitti taansileet goneeti kan ittiin kastamanii keenya maamiltoota addunyaa garaa garaarraa amansiisnu lakkoofsi nuu dhufa tooftaatti hannummoo isaanumatu nuu kaa'eera akka kanatti hattu akka kanatti gowwomsitu kastamara kanarraa kan argachuu qabdu taargeetiin hin ta'a birrii amma kanaa ol argachuu baattan waan taatu nuuf waaqatu beeka. Dhumarratti gaafa waan goonu dhabnu keessaan namni bilbila wayinaaf fidee ani ergamtuu adda Ameerikaa tokko jirti dubartii bilbila ishee naaf laatanii keessaan ishee quunnamutti kaane gaafa reebichi hammaatu gaafa cinqiin hammaatu nuun kaffalamu reebichatu jira afannifamuutu jira beelaaf dheebuuf saaxilamuutu jira kan ergamtuu sana quunnamne isheen immoo jeneraalonni jiru warri humna addaa ribeeliyaan giruupiin jiru isaaniin nu quunnamsiisuu yaalte. Amma haalli isin irra jirtan akkami? Lammiileen biyyoota ormaa mootummaan isaanii ifin dippiloomaasii gaariillee uummatee lammiilee isaa dafee qaqqabee baafachaa jira marsaadhaan jalaan kan garuu sagalee dhabe keessatti rakkachaa jiru lammiilee Itoophiyaati kan hin taajjabe ifin Keeniyaan fa biyyoonni ollaa yeroo itti lammiilee isaanii dafanii qaqqabanii kanaan durallee mareedhaaf haga Taayilaanditti bakka bu'oota isaanii erganii mari'achiisaa turantu jiru kanaaf ammas taanaan nuti haala hammaataa keessa jirra mootummaan yoo barbaadan kaffalanii haa dhufan wanta jedhu faadha kan inni kaasaa jiru maal hojjechaa turre maallaqa kiisiidhaa hin qabnu nuti isa kam kaffallee dhufna. Qaamni bakka bu'aan Itoophiyaa namni isin itti iyyattan ijoollee isin dura ba'an illee qaamni isaan gaafatanii gara biyyaatti nu deebisaa jedhanii waliin haasoftan waliin dubbattan ni jira. Imbaasii guddaa hin qabnu as Taayilaandii Maayinaamaar immoo hin jiru iyyuu konsuleetii jira konsuleetii ishee xinnoo jira isheen immoo dubartiitu jirti hamma dandeessu yaaltee booddee kanarra hin beeku waan isaan itti mo'atanii isheenis duubatti jechuutti kaate kan jedhan imbaasii guddaa asiin qabdan imbaasiin keessa Riippaabilik of Indiyaa jira amma immoo gara Tookiyootti jijjiirameera achinidha kan isin qaqqabuu dandeenyu jedhame kan Itoophiyaa gaaffii malee akkasitti ukkaanfamne. Lammiin Itoophiyaa biraan daangaa Miyaanmaarii fi Taayilaanditti danqamee jiraachuu BBC'tti himee wayita biyya turetti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barsiisaa ture. Yuunivarsiitii Jimmaatti ammoo barnoota digirii lammaffaa barachaa ture. Darajjee Gonfaa waan isa mudate gaafateera. Kan godina Jimmaarraan dhufe biyyatti hojii ogummaa barsiisummaati kan inni hojjetaa ture. Gara kana immoo kan inni dhufe bara darbe juunii 14dha kan inni biyyarraa gara Baankookiin gale. Juunii 17 immoo lafa hojii si geessinaa jedhanii shufeera wayii fidanii ugguramee kan gara daangaa Maayinaamaar kanan seenan akka jarri biyya Maayinaamaar na fidan quban qabuun ture. Sana booda daangaa Maayinaamaaritti gaafa dhiyaatanii konkolaataa keessaa na buusanii daangaa akka bosona wayii keessatti hin bu'e humna waraanaa garee dhuunfaa garee maafiyaa chaayinootaati kan dhufee humnaan na fuudhee bishaan wayiitu jira galaanarra qaxxaamureen daangaa Maayinaamaar seenne. Maayinaamaaritti dabarsanii erga isin kennan
konkolaataa isin buusanii miilaan isin deemsisaa turan. Achiin booda maaltu ta'e maaltu isinirra ga'e? Qaama hidhate kan garee maafiyaa Chaayinaatiin hoogganamudha kan dhufee achirraa daangaa Maayinaamaaritti achi nu seensise. Sana booda gibbii dhuunfaa mataa jaraa qabu achi keessa nu seensanii bilbila keenyaa fi akkasuma paaspoortii keenya dirqamaan nurraa fuudhanii bilbilatti fayyadamuun hin danda'amu jedhanii bifa kanaan kan achi nu seensisan. Ijoolleen dhiyeenya kana achi ba'an gara Taayilaand deeman ni jiru. Isaan akkamitti ba'an isinoo amma maal keessa jirtan? Ijoollee muraasa filatanii Itoophiyaanota 138 akkasuma lammiilee Afrikaa biyyoota Eeshiyaa garaagaraa irraa lammiilee dhufan walumaa gala naannoo nama 260 mooraa keenya keessaa torbee dura ba'anii turani. Erga ijoolleen sun biraa ba'anii dirqamaanidha jechuudha. Guyyaa tokko gaafa Febraarii 16 kanama hundi keenya iyyuu walii galleedhuma borsaa keenya waan hundayyuu fudhannee ulaa irratti walitti qabamne. Sana booda qaamni hidhatee naannoo sana hooggannu DKBA jedhamu barii dhufe hojii hojjechuun barbaaddan immoo maaltu isin mudate jennaan hojjechuun barbaannu mooraa kana keessaa bahuu barbaannaa gaafa nuti jennu chaayinoota garee maafiyaa humnaan nu hojjechiisaa turan hin deebi'aa jedhee nuti immoo konkolaataa fe'isaatti sharaa irratti ugguramee jiru achi keessatti dhufee gara buufata wayitti nu geesse ammas daangaa Maayinaamaar fi Taayilaand gidduu buufata poolisoota warra DKBA jedhamu sana keessa jirra. Achi nu deebisu jettanii yaaddoo qabdu moo gadi isin lakkisuuf jiran moo maal fakkaata haalli jiru? Akka jarri mootummaa Taayilaanditti nu kennan abdii qabna. Warri nu dura ba'an gara biyyaan seenne mootummaan biyya keenya ammallee deebii ittiin kennina ibsatti hin laanne. Mootummaan Taayilaand sana eegaa jira. Warri nuyi qabanii nu hoogganaa jiran kun imbaasiin keessan Hindiyaa jira. Taayilaandii imbaasiin qabdanu. Yeroo wajjin immoo mari'achaa jirra. Deebii jarri nuu kennan eeguutti jirra. Gadi isin dhiisuu fi ammallee deebiin jarri nuu kennan hin jiru waan jedhudha kan jarri nutti kaasan. Nuti qarshii ofirraa hin qabnu. Nyaachuuf wanti nu of harkaa qabnu hin jiru. Biyyatti kan ergasii qabnu daldaalota karaa sobaatiin garee maafiyaa kan hojjetan kennine kan gara biyya kanaa dhufne gaafa dhufnu immoo dararaa garaagaraati kan nurra qunnamaa ture. Mooraa keessa turre keessaa ba'uuf iyyuu ijoolleen baay'een $5,000 hanga $10,000 kaffalanii osoo hin bahin turanidha. Carraa kanaan kan ba'an waan ta'eedhaaf nuti mootummaan keenya nuuf birmatee deebii hatattamaa akka nuuf kennu kan nuti barbaannu mootummaarra. Dhimmi kun yeroo yeroon hammaataa akka jiru dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen mirga namaaf falman hedduun gabaasa baasaa turaniiru. Dhimmi lammiilee Itoophiyaa Miyaanmaar keessatti dararaa kana argaa turanii garuu xiyyeeffannaa hin arganne.